homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirru jechuudha. Nama qimmiidhaan jirru jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan boo'u taanaan hojiitu hin jiru jechuudha. Irribaa kaaneeyyuu of gaafachuu qabna. Hirarraas haa ta'u diinarraa. Mootummaa ilmaan sabaa waan hin taaneef dargaggoon hegeree biyyaa yeroo doomu yeroo jal'atu jal'ina sanatti doomina sanatti hanqina sanatti oofaa turanii sun immoo dhaloota wallaalaa duudaa gaaffii mirga isaa gaafachuu hin dandeenye mirgaaf dirqamas adda baasee hin beekne dhaloota akkasii dhalchanii aangoo barcuma siyaasaa irra bara baraan jiraachuuf waan kana tolfameef dargaggoon akkasii lafti bari'ee hin halkanoofnee fi halkanaa'ee hin bariinee fi sun soosii silaa jimaa tamboo haraqee amma immoo darbeeyyuu yaaddessaa katee oromiyaa keessatti kan takkaa seenaa oromoo keessattuu aadaa safuu fi duudhaa oromoo keessattuu argameen beekne hashiishii sadarkaa boroo mana duubaa ofiitti biqilfachuutti dargaggeessa ga'e. Dargaggeessi akkasii yeroo sochoone bakkoota adda addaatti tarkaanfiin fudhatamu mootummaan laafaa roqomaan milishaansaa poolisiinsaa waraannisaa qawwee bakka adda addaatti harcaasu qawween oromiyaa keessatti yaaddoo akka taatuu fi dargaggeessa hojii dhabee dargaggeessa dhiitamee dargaggeessa barnoota dhabee dargaggeessa bayee galuu dadhabee qawween dargaggeessa akkasii harka galaa oromoon oromiyaan sabni saboonni cunqurfamoon hedduun ollaa fi oromiyaa keessa illee jiran rakkoo keessa seenamaa ture kun dhugaa jiruu fi mul'atu. Haala akkasii keessattis laafinoota jijjiraniin waraanni bilisummaa Oromoos bakkuma adda addaatti mooraalee leenjii adda addaa banuun mooraaleen leenjii banaman silaa yoo dandeettii namaa gabbisuu ta'e yoo hidhannoo fi sammuutiin gabbisanii baasuu ta'e gabrummaa qolichuuf yoo ta'e bareedaa ture. Kana ta'uu hanqachuu seenaa waraana lixaa dhiyoo kanaatiin kan beekamu lafatti qulqullaa'ee leenji'ee ba'u sirnaan dafqa uka keessaa cobsee beela'ee dheebotee gangalatee waraana akkasii akka kaleessaatti ka uummanni Oromoo dafqa keenyayyuu akka shittootti jaalatu waraana bilisummaa Oromoo kaleessaa sana deebisna. Sirna dhablummaa gadummaa ayyaan laallattummaa hantuuta gumbii uru dabeessa haadhaaf abbaasaa irratti gootaa isa akkasii sana qulqulleessaadha deemna. Isin warra akkasiiti warra kaleessa biyya keessatti bakka adda addaatti Oromoon gumbiisaa onsee kiisiisaa onsee ilmaansaa hagarsee osoo nu leenjisuuti deebi'ee Oromoo irratti rakkoo uume isa akkasii ni qulqulleessina. Rirma dhaaba keessaa ayyaan laallattummaa sirna dhablummaa garree bira hin dabarru. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a booddee kaleessaas jalqabee akka isa darbee akka barteen hin adeemu. Akka barteen deemuu hin danda'u. Har'a Oromoon qaaniin gabrummaa isheen keessa jirtu waggaa gaafa 1860 70 keessaa ka'ee koloniin tokko jedhee ilmaan Oromoo walloo irraa eegalee hanga 19 Boorana irratti xumuratee dhaabbatuutti kaasee har'a hanga bara 2023 keessa jirruutti waggaa 160 darbani gabrummaan nuti kana keessa turre baay'ee ulfaataa qaanessa kana keessaa ba'uuf hurursuu
sossobuu, harka irra dibanii darbuu, osoo malaasiin hooquu sanaan galma hin ga'u. Kanaafiyyoo sirni dhablummaa akkasii nu keessaa ni buqqaa, bakka hin qabaatu. Ulee seeraatu jira. Uleen seeraa aangoo miti. Uleen seeraa guddummaa, furdummaa, gabaabummaa, dheerummaa, qallummaa miti. Uleen seeraa daa'imayyuu yoo ta'e itti kenname qajeelfama, kaayyoo fi akeeka tokkittii qabnu baanee fi sana jaarmiyaa tokkittii kaleessa jaallan kan akka Jaalilemoo Qilxuufaa har'a nuti as teenyee qawween balbala keenya jirtu. Oromoon inni kaleessa gurra qabatee namatti iyyu har'a dura namaa tarkaanfatee wareegamu osoon jiraatiinu. Warri kaleessa baargama ce'anii qawwee barbaacha Oromoof, warri kaleessa qawwee barbaacha Oromoof Sumaalee dhaqani sabummaallee akka jijjiirratan taasifamani. Qawwee barbaachaaf Oromoo taanee Oromoof manaa baanee qawweef jecha Sumaalee taanee manatti hin deebinu warri jedhe. Warri kaleessa amantii kutaa gandaan lagaan gargar hin baanu jedhee shinniigaatti waliin awwaalame. Har'a silaa isaan guyyaa sana hin darbani. Wareegamni isaanii gaafasi. Osoo garuu guyyaa sana waan sana sharafanii irbuu Oromummaa sana sharafaniiru ta'ee isaan gootan turre. Arrabsamaa jiraatu turani. Baga wareegaman isaan. Nutu garuu har'a wareegama isaan kaleessatti wareegaman sana faajjii isaanii guca isaan qabsiisani ittiin qoosaa jirra, ittiin qoosuu hin qabnu. Sabni har'a laafaan abbaan fedhe boossisu, sabni gandaan ijaarrachuun salphaa ta'e, sabni amantii kutaan ijaarrachuu, lagaan ijaarrachuun, gartuun ijaarrachuun salphaa ta'e addunyaa kanarraa yoo jiraate saba Oromoo qofa. Sabni akka sabaatti uwwedhee waliin ka'ee hin lolle, yoo lolammee guduunfachuu hin dandeenye yoo jiraate har'a Oromoo qofa. Nama qaanessa akka amma jirru kanatti, akka amma hojjechaa jirrutti iyyuu galman ga'u dachaa kuma dabalu nu gaafata. Kanaaf isin yeroo asii baatanii sochootan maleeka ta'uu sin gaafata. Saba keessaniif, diina keessaniif immoo nama garaan laafne gara mureessa summii ta'uu sin gaafata. Yoo akkas ta'e malee diinaa gaditti hojjenne, diinaa walqixa yoo hojjenne galma hin geenyu. Diina injifachuu ka dandeenyu yoo isaa ol taane qofa. Dadhabbiin irra dadhabamu, beelli irra beelahamu, dheebuun irraa, aduun irraa, dhokkeen irra keessa gangalattani. Inni kun boru dirree lolaa irratti dhiiga dhangala'u hanqisa. Hin dadhabinaa. Boru sinii gala. Har'a adeemnee bakka geenye qabna. Bakka geenyerraa hanga nu hafuu jira. Hanga nu hafu kana immoo isa raasne sana hundeen buqqaasuu qabna. Hundeen buqqaasuuf yeroo jennu immoo barii jala dukkanni akka malee hammaata. Yeroo barii jala dukkanni akka malee hammaatu akka ammas hin jirtan kana saba keessan duratti akka kaleessa gochaa turre sanatti ta'uu dhiisee didee bakka kaleessa irraa kaanetti deebinee gammoojjii Oromiyaa keessatti deebinee qabsoo leenjii akka kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo iddooma kaleessaa jira. Bakkuma ga'eera. Leenjiin garuu akka kanaa ta'uuti qaba. Jabaaf laafaa isa dhugaaf haqaaf dhaabbate isa immoo haala yeroo ilaalee nutti dabalame kan adda baafannu bakka akkasii kanatti. Oromoo yeroo hundumaa waan laaftuu barbaada. Namni tola bilisummaa argate hin jiru addunyaa kanarratti. Bu'aa bayii kana, jabina kana, gaara dhiibuu kana yoo dandeenye qofaadha.
mootummoota abbootii irree mootota habashootaa si'a 13 yaalanii 13ffaa irratti minilikiin galma gahanii achii booddee immoo wal harkaa fuudhaa Oromoo bulchani hanga warra har'a dhiiga Oromoo maqaa dhahatee gadi galoo sanyii isaallee himachuu hin dandeenye iddoo irraa dhufellee hin beekne warra kaleessa Haayile Sillaaseen faa Minilik faa ilmaan wal keessa diqaalessanii hegeree Oromiyaa ittiin cabsan tolfatani warra akkasii impaayeritti har'arlee warra eegani goobanaan kaleessa Minilik waliin duulli inni Oromoo irratti gaggeesse Minilik lubbuun jira nama jiru waliini har'a garuu mootummaan maqaa Oromoo dhahatee masaraa mootummaa keessa jiru nama lubbuu qabu waliin miti ekeraa waliin Oromoo bulchuu barbaadaa jechuudha. Oromoo kun ni ta'a hin ta'u ta'uufis hin jiru itti dhumanna hin baqannu harkan laannu hin jilbeeffannu ni mo'anna mooti xumurri isaa injifannootiin goolabama. Haala akkasii dukkana barii jalaa kana dameen mukaa tokko yoo fottoqe baalli yoo irraa harca'e hanga mukti sun hiddisaa hin buqqa'initti lafa keessa fageeffatee albuuda lafa keessaa biyyee keessaa fi bishaan argatutti mukichi yoomiyyuu rakkoon qabaatu ABO'n WBO'n yoomiyyuu hiddisaa lafa keessa jira hin buqqa'u gadheen ayyaan laallattuun kan olola jaalabaluu jedhani dabeessi loleen lolchiisne hantuutni sila jedhe gumbii uru dabeessa haadhaaf abbaa irratti goota warri akkasii immoo baalli nutti harca'anii jira jechuudha. Baalli nutti harca'u akkasii kuni magariisummaa gaafa hundee mukaa jirma guddicha isa hiddisaa lafatti ejjerra jiru bareedinaa ayyaana surraa midhaagina sana qabu sana dhaba ni gogaa biyyee ta'aa jechuudha. Isa akkasii ayyaan laallata akkasii ni sirreessina. Akka kaleessa walii hooqanii walii hooqsanii walii mooqanii darbuun hin jiru. Oromoon kan baate waraanni bilisummaa Oromoo gaachanni irreen saba kanaa gandaaf hin baane lagaaf hin baane amantii kutaaf hin baane Oromoof Oromiyaaf baane haga ejjanni miila keenya deemee Oromiyaa irra socho'uu danda'u yoo dadhabina mataa keenyaa fi talisummaa keenyaan hanqanne malee wanti nu daangessu humni diinaa tokkoyyuu hin jiru. Samiin golboobee nurra jiru kun dacheen isamtee irra deemnu kun yoomiyyuu nuuf lafti itti daangeffamnu hin jiru. Samiitu gaaddisa keenya dachee kanatti ejjennaa keenya lafa barbaanne ni keenya. Har'a Oromoo yeroo waa laaftuu fedha siniin jedhe Oromoo nagaa ni jaallata. Oromoo jechuun nagaa jechuudha. Ummata qabbanaa tasgabbaaha saba waan namaan barbaanne kan saayyuu guutee dhangala'ee irraa hafee namaaf kennu. Uummanni akkasii kun silaa ollaa hamtuu ollaa gadhee sabni guddichi kun sabni waa'ee isaa jaarraa 16ffaa haasofnu har'a nuti waa'ee jaarraa 16ffaa haasofnu nurra hin jiru. Nuti hafuura jaarraa 16ffaa sanaa ta'uyyuu hin dandeenyu. Ummatichi boonaan suni kan kaleessa saba hammasaa hin geenyeen gabroomeedhan. Qaaniin gabrummaa nuti keessa jirru baay'ee ulfaata. Sabni akkasii kuni har'a ummati kaleessa fardaaf gaachanaan lole eeboon lole har'a jaarraa 21ffaa keessa bara addunyaan dachee irra jiraachuunuu jibbamee dhalli namaa gara samiitti ol hawwaattasii ol ji'a maarsifaa irra jiraachuuf yeroo jirutti nuti namummaa gaafachaa jirra. Garuu gangalannee itti duunee itti dhiignee galmaan ga'uuf
gabrummaa caalaa rakkoo gabrummaan qabdutu nu dadhabsiisa. Isa kana gabrummaa didee manaa bahee roorroo jibbee manaa bahee itti haddooftee edda akka leencaa baroodee dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamee gabrummaa caalaa immoo beelaan dheebuun itti haddooftee kan deebi'ee harka raasee galu qawwee dhiigaaf lafeen hiikanii itti hidhanillee lafa nagaa irratti diinatti kennu har'as inuma jira. Inni akkasii immoo deeggaraa hedduu qaba. Namni bu'aa bayii deemu, namni gudeesha jirma guddaa baatu deeggaraan qabu. Nama akkasii jirma guddaa baatee gatantarutti gadee quba qabutu caala. Gadeen garuu ollaa uummataa keessa taa'ee haadha hiyyeessaaf dhiiga boossisu deeggaraa baay'ee qaba. Sababiinsa laaftuu waan laaftuu dalaguun hin ulfaatu waan ta'eef. Uummanni Oromoo qaanii akkasii keessa jira har'a. Madaa kana waraana wal'aanu isa akka kaleessaa fooliin dafqasaatiiyyuu urgaa'u mana namaatti gorree nyaannu koddaan qabnu eeleen qabnu galaa dugdarraan qabnu garuu hagabuun dhoollu. Yoo hidhannee daandiirra yaanu ni miidhagna. Yoo hidhannee daandii Oromoon irra jiru irra dabarru shamarran Oromootu jaarsa jaartiitu daa'ima kichuutu nu waliin fiiga abaa'oo jechaa ni miidhagna ni hawwatamna. Surraa sana kan nurraa balleessuu jiru gadee mandara keessaa nutti dabalame sana suni hiddaan ni buqqaanu keessaa bakka hin qabu nu keessatti. Kanaafuu qaawwa sana kan duuchinu akka kanaan sirna gooneetu waan Oromoo gitu waan Oromoof malu imimmaan saba kanaa kan qoorsu waraana akkasii inni akkasiin dhaabbatu gahaa immoo Oromoof mootummaa abbaa irree roqomte guutummaa Oromiyaa keessatti miti kan lollu bakka qaamina dhaafina saannatu beeka sitti nima iddoo naqii tumadhu siin jedhetti dhaqii dhukaasii jechuu ni goona nan amana biddeen nama quubsu eelee irratti beeku. Yeroo bira geenyu soonsa iddoo idditu beekta. Leenca bakka cabsitu beekta. Kodhollee diidaa miti. Mootummoonni abbaa irree Habashaa Oromoo akkitti isaan beekani Oromooni saree dullatti. Callistee duttu bakka ciistee yunkaane. Baaduu qadaadarraa buqqisanii yoo biraa deeman illee ol jettee fuunfachuu hin dandeenye akkasitti nu beekaa jechuudha. Dhugaa. Ni ajajna mootummaa teenyeetuma. Hiiki gaddiisi amman si cabsa amman si ajjeesa arraba keenya keessatti dhumata yoo ta'uu baatte immoo yoo garmalee aarre ni boonya. Ammanuma kunin taatu Oromiyaa keessatti kana booddee taas hin jirtu. Teenyee miti kan ajaju akka leencaa sanatti qarxamtamtam gooneetu cabsinaa jechuudha. Akka soonsaa sanatti xumurratti itti hiddina summii sana diinaaf summi saba kee malee kan siin jedhu isa kanaa jira. Sabni Oromoo guddichi kun har'a bosonni isaa lageensaa gaarreensaa dacheensaa kumaatama kuma kurnaan kuma dhibbootaan itti leenjisuutu danda'ama. Laafina akka sabaatti qabnu irraatii ka'ee biyya xiqqishuu tokko isa har'aayyuu miti. Isaan ga 2018tti turame miyyuu miti. Isa durayyuu gara Eertiraa faa dhaqee leenji'aa ture Oromoon. Silaa Oromootu saba guddaa ture saboota xixiqqoo akkasii qabsoo tolchaafii ture. Hidhachiisee bobbaasa ture. Saba xiqqootu gurmuu jabaa waan qabduuf. Walageettii waan qabduuf elaaf elaamee waan bultuuf sanuu saba sagal
Oromoon saba tokko. Saboota cunqurfamaa of keessaa qaba. Maa'oo, Koomoo, Masangoo, saboota biroo hedduu. Kan kanarraa hafe saba tokkicha. Lakkoofsi isaa guddaa. Dacheen isaa bal'oo. Dinagdeen isaa taadhii badhaatu. Nama qaanessaa jechuu. Waggaa 20 sanaa ol immoo qabsoon Oromoo achitti hidhameeyyuu ture. Dhaloota harka duwwaa sanatu hidhaa baase. Har'a sanatu qawwee hidhachuuf dirree jira. Sittiin qawwee hidhaa jechuu. Qawween hidhattu kabajaa qabdi. Oromootti miti. Saba kee haadha kee abbaa keetti miti. Bineensa ajjeefattee hin nyaannettiyyuu qawwee hin qabamtu. Seerri woboo, naamusni woboo akkasi. Woboonis akkasittiin beekama. Inni kaleessaa woboon akkasii sun. Inni fooliin dafqasaatu urgaa'u siin jedhe. Ka Oromoon gabaa keessaa faana fiigu. Otoo mana namaatti hin goriin. Inni muuziin, burtukaan, maangoon, avokaadoon, shankoorri osoo karaa deemtu daandii irratti sii kennanii quuftee deemtu suni. Woboon sun inni deebi'uu barbaadu isa akkasiiti. Isa kana inni hiddi isaa lafa keessa jiru. Gadeen sun immoo sitti meera baala sana ni harca'a. Biyyee ta'a. Qaawwa sanatti immoo sintu guuta. Achii booddee bakka qaamni laafe suni isa raasaa turre hundeen buqqifnaa jedhu. Ummanni Oromoo mi'aa waraana bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo soogidda lafa keessaa ta'uu ishee bareeramu. Roorroo lagaarraatti dhufaa jirtu. Kaleessa machaa'ee hundumtiyyuu mirqaanee yeroo dhiichisetti dibbeedhaanetti ilmaan abbaa gadaa yeroo hidhetti har'a garuu waggoota hanga gabrummaa minilikiin dhuftee milkoofte hanga har'a gaafa TPLF turteetti ajjeechaan ture hanga waggoota 5 ammaatti yoo wal bira qabanii ilaalan walittuun dhiyaatu. Ilmaan abbaa gadaa kokkolfaa nama qabsiisan golfaa jettan sun warra kanaa jechuudha. Oromoon waraana isaa qabaa akkatti wallaales immoo ni qaba. Dhaamsi ani qabu. Ibiddi yoo sirnaan qaban dukkana keessatti dukkana saaqaa ifatu anga'a. Nyaata ittiin bilchaata. Jireenya namaaf barbaachisa. Ibiddi garuu naamusa ala yoo qabame mana sana iyyuu ni guba. Mana keessatti nyaata bilcheessan. Ardii dachee kana ni guba. Waraanni ibidda. Haafa lafaa irraa funaananii olola. Isa jirus isan jirres osoo huuba xiqqoo tokko lafaan kaasiin taa'anii qofaa garuu nama jirma guddaa baatee deemu sana waraanicha jirma gangalchee jirma kuffisee eeyyee waan guddaa nurraa eegu gatantaruu hin qabnu. Garuu immoo namni huuba lafaan kaasne taa'ee yeroo quba namatti qabee ibidda sana qabaa wallaalu ibidda suni akkuma namaaf nyaata bilcheessu sana booddee immoo yoo harkaa ba'e namicha iyyuu gubu sabichas ni gubaa jechuudha. Oromoonis gaachanni isaa irreensaa abdiin isaa ishee kana qofa. Kana qofaas harkaa qaba. Abdii biraan qabu Oromoon. Hiriyyaan qabu Oromoon. Gargaarsan qabu Oromoon. Ofii isaa qofaa qaba. Qabsoon isaa qabsoo ofitti hirkannooti. Ilmaan isaati waraanni bilisummaa Oromoo urjii miti samiirraa gadi hin roobne. Dhakaa lafarraa funaanamee dhufe miti. Ummanni Oromoos waraana isaa gaachana isaa sana isa wareegama kaffaluufii jiru sana kaayyoo akeeka inni irratti wareegamu sana akka guduunfatuuf obsa dandahuu eesaa weellisaan Oromoo sagal dhokse sagal obse sagal gorse jedhe sana
warqii morma isaarraa sana cirracha gatii hin qabne akkan taasisnetti ummanni Oromoos waraana bilisummaa Oromoo haafa huuba yoo waraqaa adii guddaa asitti maxxansan waraqaa adii guddaa sanarra immoo dhoqqeen xiqqoon tokko halaalarraallee mul'anne jiraatte Oromoo maal argita yoodani waraqaa guddaa bal'aa abdii hegeree irratti barreessan jechuurra barbaadee dhoqqee xiqqoo tokko keessaa baasu osoo hin taane waraqicha adii jira dhoqqitti immoo dhoksaan irraa haxaa'u qulqulleessu ilmaan isaati roorroon manaa baase gabrummaan manaa baase sana yoo danda'ee qabate hegeree bareedaa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoos cinaa'ee hinjiraanee beela'ee dheebote har'a sadarkaa sanarrayyuu hin jiru galanni kan uummata Oromoo bal'aa dachee Oromiyaa irra jiru haa ta'u akkasittiin saba isaa gabrummaa jalaa baasuuf malee isan sila dubbadhe sana gadee sana ayyaan laallataa sana akka bartee sana gabbayee sabarratti goobuu isa manatti nyaatee hin beekne saba keessatti nyaachuu sabarraa nyaachuu isa sana yoo ta'e kan gabrummaayuu ni ga'a yoo kana ta'uu baate qabsoon bilisummaa Oromoo hegeree hin qabaatu itti fufiinsa hin qabaatu hin injifatu galma hin ga'u keessaaf alaan wal utubee tokko ta'ee amma qulqullaahaa xannachi nu keessaa bahaa dhufeera dhugaan kan eenyuuti eenyutu daandii dhugaarra dhaabbataa wal calalee galeera kana booddee Oromoon inni jiru iddoo jirurraa alas haa ta'u keessa qabsoo ABO'n godhu waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree bakka qaama laafaa sana tumachuuf of haa qopheessu yoo kana hin taane gabrummaan nu keessa jirru hiriyyaan qabdu hin goolabamtu ammoo dhiiguun nurraa dhaabbattu dhiiguuf immoo Oromoon kaleessa bara mootummoota gabroonfataa warra Oromoo cunqursee irraa kaasee namaaf du'aa ture biyya Eertiraatti lafeen Oromoo dhangala'e lafeen Oromoo cabee dhiigni Oromoo dhangala'e warri Eertiraa gaafa bilisa ba'e lafee Oromoo sassaabeetu gube erga bilisa baanee midhaan ooyiruu lafa keenya irraa oomishnu lafee Oromoo irra jira ilmaan keenya sana nyaattee guddachuun qabdu hedheetu gube seenaa qoradha erga bilisa baanis Oromoon dhaqee Eertiraa loleera lafeensaa marsaa lammaffaaf achi keessatti cabe Itoophiyaa manni maqaa dhaates hin fayyanne Oromoof immoo duruu bu'aan qabu lafeensaa achitti cabe kuma dhibbootaan galatoomallee namni ittiin jedhe hin jiru galatayyuun arganne dhiigni isaa dhangala'e dhiiga saree ta'eeti hafe sareen irra gatii qabdi abbaa guddiseef qe'ee eegdi achitti aansee Tigraay keessatti akka baala harca'e akka loonii dachaafame jechuutti marfame Oromoo sun nutti kolfame abiyyachaa geessu malee kan dhaqeechitti dhumate Oromoo Oromummaa waliin qabna dhiqannee keessaan baanu Oromoo har'a jaallattanis jibbitanis Tigraay boru inuma biyya taati beekusaa waan hojjetan inuma biyya taati akkuma Eertiraa lafee Oromoo achi keessaa guuranii ni gubu bor arguuf teessanii yoo lubbuun jiraan lubbuun hin jirrutti wareegamna yoo teessi dhaloonni hafe ni arga bor itti aansee har'a immoo dibbee biraatu dhaanamaa jira akkasuma akkasitti dhiigni Oromoo dhangala'ee galaana ta'ee silaa sabni Oromoo daakee
lafeensa riqicha ta'ee silaa sabni Oromoo irra ce'ee gara rarraga bilisummaa Oromootti taakkuu tokkollee tarkaanfachuufi Oromoof hin duune. Har'a dibbee biraa dhaanama. Warri kaleessa waliin ta'ee duula dhaqe walitti duuluuf jira. Oromootu achitti duuluuf jira borus. Galatan qabu achiis inuma fixata hinuma dhumatas. Ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessa jirtan. Keessumaa marsaan kun kan ittiin beekamu baay'inaan waraana mootummaa keessaa qomni kiyya arraba qawwee saba kiyyatti garagalcheen nu kaasu gara diina kiyyaattan garagalcha jedhee warra dhufe baay'ata. Esen xurii qabsoo kaleessaa dhiqadha. Woboon bishaan sana sinii buuseera. Warri haftan woboo beektu. Ilmaan Oromoo, ilmaan saba biraa cunqurfamoo gara waraana bilisummaa Oromootti kootta. Waraana mootummaa keessatti har'a nyaattanii dhuguunuu isinitti ulfaateera. Tokko tokkoon badaa qabamtanii lafa haatiif abbaan keessan sinin argine lafa immoo nama akka jaalaatti hin qabdani kaayyoo hin qabdani jireenyaaf dhaqxani maallaqaaf dhaqxani jaala akkasiitu achitti kufeedhee nama seenaa isinii himu hin qabdani akkasittiin du'a hin taaneen du'ina seenaa garagalchaa laala wal jalaan dhumataa Oromoof isin taane warruma duutaniifuu galatan qabdani sirbanii sin sirbisiisanii si onnachiisaniitu abiddatti si oofani keessaa deebi'a. Waraanni bilisummaa Oromoo obboleeyyan keessani hin sodaatinaa itti koottaa. Qawwee keessan hidhannoo keessan saba keessaniif Oromiyaaf sabaaf sablammiin har'a Itoophiyaa keessa jiru hundi wal ta'ee wal dhaga'ee qawwee kaasee dilbata deengaddaa warri Amaaraa biyya isaanii keessatti hiriira ba'an humni addaa isaanii rasaasa miti ulee tokkoon nama tokkotti hin buune. Oromiyaa keessatti Oromooni har'a du'a gadhee du'aa jira. Otoo hiriira bayaa dachee abbaa gadaa sirna gadaa isa kaleessaa san ka addunyaanuu nurraa dhaalte dimokiraasii walqixxummaa bilisummaa dagaagina tokkummaa Oromiyaa akkasiiti barbaanna. Sanaaf kan qabsoo gaggeessuu jiru. Sanaaf kan lafee cabnus dhiigni keenya dhangala'us lubbuun keenya ba'us cidha keenya akka ta'etti kan gammadaa wareegamu. As deebi'a du'a taane hin du'ina. Ummanni Oromoo har'a afaan faajjii deemaa jiru. Araara Oromoo yoomuu nagaa yoo eebbisus yoo ka'us yoo galus yoo ba'us yeroo hundumaa Oromoon nagaa dubbata. Hayyuun isaa nagaa dubbata. Jaarsi isaa nagaa dubbata. Har'a nagaan yoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhiiga kaleessatti dhangalaafnee fi lafee kaleessatti cabsinee fi lubbuu kaleessa itti dhabne hin sharafu ta'e gaaffii Oromoon gaafate guutummaa guutuutti ni deebise yoo ta'e araara dhiiga namaa dhangalaasuun qabu Oromooni. Waraanni bilisummaa Oromoosi ilma Oromoo intala Oromooti gadameessa Oromoo irraati gudeeda Oromoo irraati dhufe ilmaan Oromooti. Nagaa ni jaallanna. Nagaaf yoomuu balballi keenya cufaa ta'ee hin beeku. Harka micciiramuu garuu yoomuu hin fudhannees hin beeknu. Kaleessas nagaatun turre araaratun turre nagichi Eertiraatti nagaan turre.
Kanaafuu irraa hafne gaabbiin qabnu daandii Oromoof soqamuu malu soqneerra. Xurree ilmi Oromoo, intalli Oromoo, sabni Oromoo irra dhangala'uu danda'uuf hegere Oromoo ijaaruu danda'u tolchineerra. Otuma 5 jedhamnu 50 jedhamnu kumaatamaan Oromiyaa guutuu keessatti dhangalaaneerra. Otuma qawwee cabduu jedhanii hanga nu ga'u sana hidhanneerra. Deennes firris ni beeka waan Oromiyaa keessaa gumgumu sana. Haala akkamii keessatti iyyuu immoo leenjiin keenyas hin dhaabbatu. Ijoollee qaqqaalii gammoojjiin Oromiyaa waan tufuu qabdu tufaa jirti. Waan biqilchuu qabdu biqilchaa jirti. Boris ni biqilchiti. Hin dhaabbatu. Kanaafuu nagaan irra ololamaa jiru. Kaleessa sagantaa siyaasaa iyyuu hin qabanii shiftaa har'a sun Abiyyi biran jiru. Maal jennaan sagantaa siyaasaa keenyaa beeka. Hin dubbatu. Sagantaa siyaasaa keenyaa beeka. Woboon isa irbuu sharafe miti. Woboon isa har'a eebila ji'a gaafa shinniigaatti jaallan hoggantoonni abaa'oo yeroo sana qondaalonni waraanaa wareegamanii sana sanan sharafne alaabaansaa sanuma heerrisaa seerrisaa sagantaan siyaasaasaa naamusnisaa kaayyoonsaa isuma sana akeeknisaas isuma sana kan irraa harca'e kaleessas jira har'allee jira. Sun ammoo hiddi sun hangam buqqaanetti baalli nurraa harca'e ofumaati simboo dhaba ayyaana dhaba surraa sana dhaba magariisummaa sana dhaba. Inni iyyuu faayidaa qaba. Inni har'a nu keessaa hantuuta gumbii uru ta'ee maqaamaa farra sooshaal miidiyaa jettantu jira. Baay'ee rifeensi jira, hidhannoon jira, uffanni jira, qawween jira. Suuraa of maxxanse irratti ol baase jaala baluu koo itti afarsituu jira. Itti afarsaniitu yeroo bakka silaa dhiirummaan jirtu sana ga'anii hanqatummoo akkuma malee yoo ol nama baasani yeroo nama jalaa goran immoo kufaatii isaatu gadhee gar malee ol nama dhiibanii achirraa kaatan jennaan kufaatii isaa gar malee gadhee ta'a. Warra akkasii jira. Warra akkasii har'a tokkummaa qabsaa'otaa jaalala jaallummaa waraana bilisummaa Oromoo hin sharafu. Xannachuma yoomuu foon ta'uu hin danda'u ni cita. Hidda malee immoo xannachi yoomiyyuu hin dhiigu. Har'a araara jennee waraana bilisummaa Oromoo faffaca'aa bittinnaahaa kaayyoo hin qabne akeeka hin qabne hoggansa hin qabne kallattii meeqaan quunnamuu yaallee marsaa 10 quunnamuu yaallee tokko achiin yaada ciccitaa yaada adda addaa fidee nutti dhufaa jedha gadheen. Arrabni hin duutu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaade haa ta'u rakkoon keessaa rakkoo keessa isaati. Hanga dirree jirutti naamusa kamuu haa qabaatu. Mootummaa gabroonfattuu impaayera Itoophiyaa ijaarte har'a immoo tiksaa jirtu araara kadhateen beeku na amanaa. Araara kadhateen beeku. Namni tokkoyyuu nin beeka. Jaallan iddoo kamuu haa jiraatan. Kan facaanee jirru nu dhagaa miti. Iddoo tokko hin teenyu nu waboo. Urjii. Oromiyaan bal'oo. Faca'iinsi keenya akkasi. Hanga fa'uu hanga barbaade rakkoon kamuu jiraattu impaayera Itoophiyaa yaada ciccitaa adda addaa qabannee mootummaa gadi galoo irraa kana
hin kadhanne eenyuyyuu jechuudha. Kun dhugaa jirtu. Warri ololu maqaa araaraan nu cabsee bareera. Nagaa waan jaallannuuf. Hooggantoota keenya cabsee harkatti galfateera. Hidheera, darareera. Har'ammoo haftee hambaa daa'ima abbootii ishee irraa qabsoo fudhattee kuftee kuffisaa jirtu kana qawween injifachuu hin danda'u. Yoo danda'e ololaan akka sangoota burree sana gargar diddiigee injifachuuf Oromoo akkasitti cabsee bare waan ta'eef hin danda'amu har'a sun. Rakkoon keessa keenyaa naamusumaa fi seera woboon qabuun keessa keenyatti sirrata. Kanaan ala woboon kamuu eessayyuu jiru namni kamuu kadhaa mootummaa kana dhaqee hin jiru. Mootummaan kun garuu nu kadhateera. Nu kadhateera. Sanaaf immoo akka dhaaba jaarmiyaa hoggansa tokkoon taliigamu naamusa qabu saba bakka bu'eetti deebbiitti laanneerra. Deebbiin itti laanne nagaan yoo wanti Oromoon barbaaddu akka barbaaddutti barcuma nagaarra taa'anii waliin dubbatanii ni furama ta'e sana furuuf nu qophii. Balballi keenya yoomuu bana. Sanatti deebbii laanneerra. Mootummichi nu kadhate rakkoon Oromoo keessaa akka rakkoo gama Tigraay hin laaffattuufi. Kanaaf bakka nuti argamne warri qaama sadaffaa jechaa turre argametti hin argamne. Kanaafuu nagaanis ni injifanna, lolaanis ni injifanna. Bakka sanatti hin argamne. Borus yoo jiraate hin sodaannu nuti. Haqa san harkaa qabna. Isaaniif aangoo barcuma siyaasaa dachee Oromiyaa Oromoof dabarsanii kennuun hadhoof kokkee kana gadi hin buusuufi. Rakkoon gama Tigraay achi bahaa. Rakkoo security'ti. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu hannuura biyyittii impaayeritti marrummaantu diigamuuf taa'a. Nagaan furamuunsaa ni ulfaata bakka haqnii fi dhugaan jirutti. Sossobbaa dabsaa fi jallinaan immoo gali tiksee loonii miti waraanni bilisummaa Oromoo. Ba'uuf heeyyama nama hin gaafatu. Galuufis heeyyama nama gaafatu hin qabu. Irree isaatu isa baasee irree isaatu isa gashe. Warri seenaan beekne, warri dhugaan beekne, gariin wallaalaan keenya, gariin nagaa naa bu'uuf, gariin immoo kan beekamu malee kan beekumsa hin qabne. Warri akkasii immoo kallattiitiin nagaa buusuuf tattaaffii taasisa. Nagaa buusuuf tattaaffii taasisuu isaaniif galata qabu. Nagaan garuu akkatti bu'u hin beekanii sana woboofaa dhiisan. Kanaafuu nagaatiin Oromoon rakkoo ishee furachuun ni fakkaata yoo ta'e sodaan qabnu hin fakkaatu immoo lolarraa duuban jennu ni xumurra ni injifanna ni guduunfinaa jedhu. Kun haqa. Hanga jennu keenya irraa seessuun hin jiru. Kodhollee miti siin jedheera. Leencuma ololli usussiin gumgummiin hamiin homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirruu jechuu. Nama qimmiidhaan jirruu jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan ba'u taanaan hojiitu hin jiru jechuu.
irribaa kaanee yoo of gaafachuu qabna. Hirarraa isaa ta'u diinarraa. Ololli hin jiru taanaan hojiitu hin jiru jechuudha. Kanaaf ololli kamuu haala kamiinuu facaatii kamiyyuu hin fidu waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Beeka waraanni bilisummaa Oromoo hanguma umurii isaa xiqqoo kanatti daa'imni irraa abbootii isaa irraa qawwees qabsoos hidhannoos siyaasichas hundumaa dhaale kun yerooma waggoota xiqqoo tokko dura waan isa mudatte beeka. Dhaloonni suni hedduun isaa dacha'ee as keessa jira. Hedduun isaa gaabbee bakka dhaqu dhabee rakkoo hamtuu keessa jira. Laman suufamuu dhaloonni kun harka kennachuunuu gamtaa feeti. Dachaanii galuunuu dubbachuu feeti. Ol deebi'aan sunuu tokkummaa feeti. Harka kennatteeyyuu waan harka kennatteefi kabachiisachuufu wal ta'uu gaafata. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hangamuu eessattuyyuu bakka kamuu haa jiraatu, akka kamiinuu haa jiraatu, naamusa kamiyyuu haa qabaatu. Oromoon wanni inni hanga ammaa waraana bilisummaa Oromoo haati Oromoo gadameessatti deebistee baattattee deemaa jirtuu fi mi'aasaa beekti. Abbaan Oromoo har'a gumbiidhoo onse maasiinsaa agabuu bulee lafti onee facaafachuu dadhabe manni isaa irraa gubate har'allee waraana bilisummaa Oromootti rarra'ee waan jiruufi beeka. Kanaafiyyuu lolli dhaabbanne silan sinittimi tuttumataa turre sochoosaa turre amma isin qawween ani eeboo kootiin waraanuuf deemnaa jechuudha. Hubattanii waraanuuf deemna. Kanaaf waan laaftuu hin eegin. Diinarraa immoo titiisarraa immoo damman eegin. Kanaaf itti cabsinaa jechuudha. Itti cabsina. Akkasiin galma ga'a. Oromoon abbootiin keenya kaleessaa warri seenaa beeku. Gabrummaa waan isaan goote warri beeku. Qawwee kaasuu miti. Tabba yookaan tulluutti ol baanee waltaanee yoo fincoofne fincaan keenya iyyuu diina keenya galaanatti naqaa jechaa ture. Har'as boo'ichi akka ga'u, dhangala'uun dhiigaa akka ga'u, cabuun lafee akka ga'u, ba'uun lubbuu akka ga'u, salphinni akka ga'u, hidhamuun dararamuun sinsilaa waan irraa haasaaniyyuu miti amma. Inni waan irraa haasofnu miti. Qaanii akkasii kana keessaa ba'uuf goblaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti, waamicha waraana bilisummaa Oromoo jalatti akkuma kaleessaa inni harka duwwaa fincile dhagaa darbate dhagaan burtukaana buusuu jedhanii inni itti qoosanii mootummaa addunyaa nuu hiriyyaa tolfattee dinagdee itti dhangalaastee gargaarsa itti dhangalaastee meeshaa barri qabu hidhachiisteeyyuu akka dhagaatti walirraa gadi konkolaachise. Har'ammoo sun dirree jira. Dhaloonni qeettafe. Oromoon waan qabduun of qopheessi. Waggaa 160 dararamne. Guyyaa miti sa'aatii 160 nutti hin fudhatu yoo akka kaleessa TPLF'n goonetti deebina ta'e. Sanaaf qophaa'ee jira. Qophiin sun waraanni bilisummaa Oromoo shamarran Oromoo ishee kaleessa illolte mollolte
maaliin kilaashii boojite akkas jirti arras dargaggoon Oromoo inni diina keessa jirus namni namummaansaa bakka dhaabbatuun miti kan inni ibsamu iddoo hojjetuun miti kan inni ibsamu waan inni hojjetuun diina keessa taa'ee miciraan Oromoo garaa Oromoo kan qabu jira asuma nu keessa taa'ee gadeenis jira warri akka Mustafaa Huseen arras jira of qopheessa dukkanni barii jalaa kuni waa hima iyya lukkuuf korrisa weennii qofaa waca simbiraa qofaa eegaa jira jechuudha inni kun immoo Oromiyaa keessatti ta'uuf mallattoon isaa ni mul'ata guyyaa isaa qofaa eegaa arreen alaakte dhagaan daraare ni milkoofna dhaqa qabna ni injifanna dadhabbii qabna karaa dheeraa deemtu sinitti hime warqii sana taa Oromoo isa kaleessa isin beeku isa kaleessa reebnee ofirraa deebisnee dadhabnu isa akkasiitu sin eegaa jira akkasittis sin eegaa jira xurii gadheen nutti dibe nurraa haqa sansaakkaa fi naamusa woboon cuuphamaa turtani kudhaammadhaa ittiin baha Oromiyaa keessatti ifa urjitaa angaa mul'adha namni fuullisa maal kajeelee jechuu barbaadaa jira aha jaaldaandiin nu eeyyama taanaan ani waa kajeelee woboon Arela